Seenaa Oromoo keessatti maqaan dubartii tokko kan garaa keenya keessatti mallattoo jabinaa, murannoo fi eenyummaa dhugaatee nutti mul'isu yommuu dhagahamu Maaramee Harqaa nu yaadachiisa. Dubartii qaroo, onnee hamaa hin qabne, garaa gootummaan itti guutame kan qabdu, har'a seenaa ishee, qabsoo ishee fi dhaala ishee isinitti himna. Seenaa ishee sirnaan baruun seenaa keenya akka hin dagannee fi gumaacha guddaa waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuu keessanii akka hin daganne. Kun sagalee kitaabaati. Maarree dhalootaa fi guddina Maaramee Harqaa bara abbootiin keenya biyya isaanii diina jalatti kufuuf dhalootaa fi guddina Maaramee Harqaa bara abbootiin keenya biyya isaanii diina jalatti kufuuf rakkachaa turan keessa dhalatte. Teessoon ishee bosona, lafa margaa fi qonna ture malee magaalaan turre. Maatiin ishee Oromummaa keessatti guddisuu fi eenyummaa ishee akka hin daganne barsiisuun guddisani. Yeroo ijoollummaatti dubartiin Oromoo qofti mana keessa tursiifamuu fi qabsoo irraa fagaachuu qabdi jedhamee yaadamu ture. Garuu Maarameen sirna kana haphifte, sirna kana dhabamsiifte. Marree koomsi qabsoo ishee sochii jalqabaa ummata naannoo ishee keessatti hirmaachuudhaan beekamti. Sagalee dubartoota dhagahamsiisuu fi mirga isaanii eegsisuuf sochoofte. Yeroo sana dubartiin qabeenyaaf osoo hin taane qooda siyaasaa fi qabsoo keessatti gahee guddaa qabaachuun hin beekamne. Isheen garuu Oromummaa fi bilisummaa dubartii fi dhiirri hundaaf walqixa jettee dhaabbatte. Gootittiin Maaramee Harqaa qabsoo hawaasummaa fi siyaasaa keessattis gumaacha guddaa qabdi. Maaramee Harqaa gara sochii siyaasa Oromoo seente. Dubbii fi dhageettii keessatti maqaa ofii galmeessifte. Dubartii ta'uun walgahii dhiironni qofa keessatti hirmaatan keessatti hirmaachuun salphaa ta'uu baatus sodaa tokko malee fuuldura dhaabbachuudhaan hirmaattu taate. Sagaleen ishee akka bokkaan roobee laga guutu garaa ummataa guute. Isheen jecha dhugaa baaftuu fi afaan jabaa ittiin ummata kakaastu sirriitti beeyte. Sagaleen ishee wal diddaa keessa akka qawwee sagalee tokkootti dhagahamaa ture. Maarree murannoo tokko dhaammatte. Oromoon ofiin buluu qaba. Dubartiin Oromoo ofii murteeffachuu qabdi yaada jedhu
dabarfatte murannoo cimaa ta'e. Sagaleen kun dubartoota hedduu gara kaayyoo isaanii ol kaase. Isheen mallattoo gootummaa, mallattoo murannoo fi mallattoo jijjiiramaa taate. Yeroo Maaramiin qabsoo keessatti hirmaattu rakkoolee hedduu keessa darbite. Dorsisaa, ajjechaa fi dhiibbaa siyaasaa keessa darbite. Garuu qabsaa'ota waliin dhaabbatanittiin jabina ta'aniif isaan argannaanii itti jabaatte. Isheen nyaataa fi dharraana irraa fudhataniyyuu bilisummaa koon kennu jettee gadi dhaabbatte. Maaramii Harqaa guyyaa tokko qabamtee mana hidhaa seennaan. Yeroo sana qabsoo ishee dhaabuu fi carraa tokko illee hin fudhanne. Sagalee ishee keessatti sodaan hin turre. Garuu yeroo hunda akka Oromoo bilisoomuu fi sirna haqaa argatuu fi hawwiin garaa ishee keessatti ibidda fakkaatu tureera. Maaramii Harqaa, Maaramii Harqaa, Maaramii Harqaa. Du'uun ishee gootummaa ishee hin finne. Du'uun ishee seenaa isheen xumurre. Har'a maqaan ishee, dubbiin ishee Oromoo biratti mallattoo jabina dubartootaa fi qabsaa'otaa fi fakkeenya ta'eera. Qeerroo fi qarreen akka ishee irraa baratanii Oromummaa isaanii tikfachuuf murannoon isaanii cimsatan isaan gargaara. Seenaa Maaramii Harqaa sinimaatik wajjin ol qabsiifnee isiniif dhiyeessine. Seenaa dubartii tokkoo qofa miti. Seenaa saba ofiin buluu barbaadu, seenaa murannoo fi jabinaati. Har'a maqaan ishee qalbii keenya keessatti akka ifaa boba'aa jiraata. Wanta isheen nu barsiifte eenyummaa keenya hin dhiisnu, bilisummaa keenya hin gurgurru. Maaramii Harqaa maqaan yeroo hunda yaadatamudha.